Lolli guddaan garbatti dideemuudhaaf galoo galaanaatiin siifachi raafamu keessatti inni akka waaqaattis ta'ee akka jinniitti ilaalamuuf of ilaaluu hunduu isaa nyaatamuu qofaadha. Warri keenya gaafa mammaakan dhirsaa fi niitii muka tokkorraa muru jedhu. Warri dhirsaa fi niitii laga tokko waraabu jedhanis jiru. Kana qofaas miti. Qodaa wal fakkaatu wal cinaatti fannisu jedhamees wal fakkeenya abbaa sabboo fi haadha sabboo ibsu. Kana jechuun harki caalaan abbaa warraa fi haadha warraa malaa fi gocha wal fakkaatu qabu akka jechuuti. Garuu ammoo kun yeroo hundumaa dhugaan ta'u. Isaa'u jabana waan hunduu ammayyummaatti ilaalamu kana keessaa wanti itti yaadanii raawwannee yaada namaa hataa. Kanaaf si'a sadii yaadii tokko dubbadhu kan jedhamuufi warri walitti warroomanii bultii horatan jireenya wal fakkaatu waan jiraataniif amala walii beekam walii guutaa bakkoo fi rakkoo waliin qooddachaa sadoo qananii waliin unataa waliin kolfaa walii kolfaa waa hundarratti wal ga'achanuu. Gaafa kaan ammoo wal lolaa wal araarfachaa walitti mufachaa walii dhiisaa icciitii walii seeqaa fedhaa fi kaayyoo walii galmaan gahuun suutaa wal baranii dhumarratti amala wal fakkaatu horatu. Dallaan jabaan bultii yoom kana qofaan dalleeffamaa. Afaanis of fuudhanii afaan wal kaa'aa yoo inni dhufe malee hin nyaadhu jettee beelaa fi dheebuu waadamaa. Yoo inni dhuge malee dhugu jettee dhabsuun ooltee bulaa. Inni kana uffatu malee isheen sana uffattu malee jechaa. Ishee fi isa malee allii fi manni qorraa. Galaana guddaa namoonni muraasni ce'an doonii jaalalaan addaan kutanii gamaan bahuun. Hin taane garuu dooniin jaalalaa sun isaan lachuu fudhattee galaanatti dhidhimti. Gaafa ilaa filaameen dhabamee dallaan jaalalaa jabaachuu dadhabee raafame ammoo dooniin jaalalaa galaanarraa salphatee asiif achi raafamee irri karaa lachuu ba'ee atis dhiisi jedhee kolee jaalalaa isaan gidduutti qammanee sirnaan qoraasee fi aannanitti naqee wal harkaa fuusisee unachiisee araarsee biraa deemaa. Gaafa kana mammaaksi dhirsaa fi niitii muka tokkorraa muru jedhamu kan isaaniif mammaakamuufi. Hanga sana hin guunnetti garuu dhirsaa fi niitii laga tokko osoo hin taane laga adda addaarraa muka tokkorraa osoo hin taane muka garagaraarraa muran jechuudha. Weellisaa Andu'aalam Gosaa fi Bareedduu Qananii Addunyaa'oo muka tokkorraa moo muka garagaraarraa muramanii qodaa wal fakkaatu moo wal hin fakkaannetu wal biratti fannifamee laataan gaafii guddaadha. Kanaaf garuu qodaadhuma wal fakkaatutu wal cinatti fannifamee. Steelaa Teenaant bareedduu beekamtuu biyya Biriitaaniyaa guddittii waggaa 50ffaa ishiitti of ajjeesuun Biriitaaniyaa irra nadoo guddaa gaddaa yoo tuultu firaa aanteen boo'ee obsa dhabee. Seenaa bareeddotaa fi du'a isaanii yoo ilaallu galmeen seenaa kanaa qalama magariisaan akka mul'atutti ol kaasee barreessee lafa kaahiraa. Seenaa weellistoota bebbeekamoo fi balleessaa isaan raawwatan jennee yoo dubbifne ammoo weellisaan beekamaan Tiim Laambarsis jedhamu harkisaa dhiigee lubbuu haadha warraasaa dabarsuudhaan mudoo fi gadda biraa addunyaa kanaa ture jedha. Weellisaan Andu'aalam Gosaa fi Bareedduu Qananii Addunyaa erga doonii jaalalaa waliin yaabanii olee buluu bira darbee waggoonni darbeera. Jaalalli alatti kan guyyaa qofaa yeroo muraasaa dheebuu jaalalaa keenya nun baafne jedhanii wal fudhatanii waliin dubbatanii ilaa filaameedhaan murteeffatanii
wal fudhatanii mana tokkotti warroomanii galuun tulluu guddicha jaalalaa hanga hireen kenneefitti hanga guyyaan eeyyameefitti achi ofirraa dhiibaa turaniiru. Dhiibbaa fi dadhabbii isaanii, dhaabbii fi dhaabbanni isaanii, hangii fi bifti isaanii, kennaa guddaa uumaan isaanii kenne miidhaginni isaanii yoo ilaalamu dhugumaan handuu fi qanoon meeshaa wal fakkaatutu wal biratti fannifame nama jechisiisa. Du'aalamii fi qananiin wanti wal fakkeessu kana qofaa miti. Jarreen lachanuu haasa'uu caala nama dhaggeeffachuu isaaniiti. Innis diimaa isheenis diimtuu uumaan walitti siqsee uumedha. Isheen injiinara barumsa filatamaa addunyaa kanaa, inni immoo aartistii goota kan sagalee hin qabneef sagaleeti. Nama mana isaanii deemee beekuuf ammoo qulqullinni mana isaanii, wal dhageettii fi wal hubannaan isaan gidduu jiruun wal dubbisuu fi nyaaraan wal soroorsuun isaanii akkaan kan nama hinaafsisu ture. Jarri dhadhaatti dhangala'ee turanii. Uffannaa isaatiif ishiin akka malee akka dhiphattu, olmaa isaatiif ishiin hangam akka cinqamtu handuu osoo ishiin bariinii duraa tilmaamuunuma danda'ama. Isheedhaan erga warroomee albeema guutuu baaseen alatti hojiiwwan aartii firaa fi ormaa kan afaan beekuu fi hin beekne raajan kan akka bilillee fi maarree sagalee fi suur sagaleedhaan hojjeteera. Inumaayyuu ergaa wallee bilillee keessa jiru olmaa isheetti waan siqu, ennaa jaalalaa ishee waan raajuu, gatii dadhabbii jaalalaa ishee waan ibsuuf keessaa qaba jedhanii kanneen hiikkatanillee danuudha. Garuu ammoo karaa bitaan isaa ta'uu mirgaan har'atti hireen kuulleewwan lamaanii gaafii keessa galeera. Mucayyoon qal'oon kuulleen ija kuulaa, qal'oon mundhii sonsaa, giddu galeettiin dubartii hombossaa fakkaattu humni ishee maal ta'a laata jedhamee turte dachee kanatti nagaa dhaamtee godaanteetti. Achoo hin dhaqanis hin galaniif malee silaa osoo waan guyyaa ishii gabaabse tokkicha dubbattee deemtee firaa aantee hiriyaa fi kanneen biroo garaan ni ciisa ture. Lubbuun qaalii waan ishiidhaa kennee osoo kaattee fi nyaattee hin quufne, osoo deessee ija ishiitiin of argitee duudhaa akkuu fi abboo hin guutiin dabartee. Intalli boru yookaan iftaan ogummaa guddaa injiinaringii barattee fi ogummaa bareeddummaa qabduun waa biyyaaf waa sabaaf goote osoo jedhamu jechuun xobbeen kun karaatti cabdee. Uffannaa aadaa Oromoo beeksisuun qalbii namoota hedduu fudhattee kanas baatee Qananii Addunyaa har'a duudhaa fi uffannaa aadaa sabaaf osoo hin taane ofii ishiitiif dachee gidirfamtuu kanarraa nu daatteetti. Baduun jireenyaa bareedduu Qananii Addunyaa jireenya weellisaa Andu'aalam Gosaas gaafii biraa keessa galchiteetti. Artiist Andu'aalam Gosaa mucaa lafaa dhufaa reefu bu'aa bayyaa aartii cabsee ol bahe waan ta'eef raqaamaa qalbii jaalattoota aartii hunda keessa jira. Michuu dhugaan, Gadaatu Keetiin, Darbeen Laallaan, Bililleen, Gungumeen, Maarreen, Uruursa Gibee fi kanneen biroo balaa aartiin Oromoof galeesseedha. Dargaggeessi Qaxaleen akkuma ishee kaatee fi nyaatee hin quufne, weellisee garaa ofii fi namaa hin geenye, ulfa aartii baatee gaaffii hamaa keessa galeera. Namni sabaaf dhalatee, namni nama sagalee dhabeef sagalee ta'uudhaaf dhalatee, dhalachuu qofaa osoo hin taane agarsiisee seenaa dhalootaa dhalootatti darbu kaawwatee bara baraan jiraata. Aleessaati warraa fi abbaa warraa har'a balaa uumameen tokko lubbuu dhabee, tokko ammoo gaafii keessa galee arguun madaa guddaa namoomaatiin. Ishii dhabuun qor qalbii namaa cabsaa. Duuta akkanaa ammoo soqee nama hundaa seenuu baateen
hawwii fi abdii kootiin ishee duute Waaqayyo biyyoottaa salphisuun dhugaan immoo hin badiin